guyyaa arraan tanaa dooniilee isaanii tan gaazaa yoo xiqqaatte habbaan sadii gurguddoon hormuus keessa dabartee fi jirti yaaniiti odeessaa jiranii kuni waan gaarii akkasuma sanitti biyyoottan biraatis gaazota isaanii hormuus keessa dabarfachuu eegalaniiti jiranii sochiin akka gartee duraanii sana doon taane ammaan tana suutatti banamaa akka jirtu ifaa godhaati jiranii dubagaa wanni tuni gartee waan gaariidha akkumaan kalee isinii himaa ture pirezidantiin Ameerikaadha karaa adda addaatiin gaazee Iraan kana akka gartee gabba'uu fi akka gurguramu godhaati turanii akkasuma sanitti rakkoo jabduun Ameerikaa ammaan tana qabatte ikonomii addunyaadhaati jedhee isinii himaatiin ture dhiyeenya kana hunda wanni pirezidantiin Ameerikaadha lola kana dhaabuu barbaaduufis rakkoo isa qabatte qofa odoo hin taane rakkoo ikonomii addunyaatu karaa hamtu deemuuf deema inumaatu gartee akka gartee recessionii yeroo hedduu ikonomiin addunyaadhaa waan gartee recession jaaniinitu jira akka gartee dadhabina waa xiqqoo garsiisuudha sambira dabartee toora gartee depressionii keessa seenuu deemtii jaaniiti warreen ikonomistoonni adda addaa yaada isaanii dhiyeessaa jiran yoo tara takka ikonomiin addunyaadhaa gara depressionitti hanga buutu taate dhugatti ikonomiin addunyaadhaa yeroo amata 3 irraa ilaa hanga amata 5 irraa fudhatti keessaa bahuudhaaf depressionii keessaa bahuudhaaf recessioniin ammoo isa short termidha waan gartee baatii 6 irraa ilaa gartee amata tokko fi cinaafaa ta'us ni dandeessi jaaniitigaa tilmaamaa jiran tanaafu gaazni ammaan tana daddafee hormuus keessaa babbahaa jiraachuun kuni inumaa mallattoo guddoodha jaaniitigaa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf itti aansuudhaan reefuun tana ibsa guddaa kan dubbii himaan paarlaamaa biyya Iraan godhaa ture Mohammad Jalabaaf akka jedhutti nuti Ameerikaa wajjin marii gaggeessaa jirru kana ifii teenya qofaaf odoon taane naannoo guutuudhaaf godhaa jirra ammaasis warreen rakkoo tana keessatti dura deeminsaan nu cinaa dhaabbatan biyyattii akka Libanaan faanis asirratti hafuura baafachuu qabanii lolli isaanirra gaggeeffamu kuni yoo hin dhaabbanne taate Iraan waa takka malee gara lolaa garagaluudhaaf teessii jedhee haareetti dubbachaati jira akkasuma sanitti mariin ammaan tana godhaa jirru kuni yeroo gabaabduu keessatti nuufi Ameerikaan itti walii galuudhaaf teenya kanarratti maasis Iraan akka gartee injifannoo olaantuu harkattetti addunyaalleen maqaa keenya nu dhawaa jiranii kana qofallee odoon taane gara biraatiin warreen ollaa keenyaatis waan gartee nuti gaggeessaa jirru kanarratti marii gaggeessaa jirru kanarratti jidduma lolaa sanuu isaan hubachiisaa turree jedheeti dubbachaa jira dubbiin achitti hin dhaabbanne itti da'uudhaan Jalabaaf akka jedhutti nuti warreen naannoo kanaa eenumaa Iraanii fi akkasumas biyyootan Arabaatillee jennee garee takka tan nu waliin hojjetuu fi tan yaada tokko qabnu jaarrachuu qabna jedheeti dubbachaa jira gareeleen inni dijechaa jiru kuni xiqqoo malee gartee akka security block jaaniini warreen yoo lolaa fi rakkoon adda addaa dhuftu taate walitti dhiyaatee information walii dabarsee wal gargaaru jechuudha akkuma gartee dhaabbata warra NATO han Europe keessa jiruu fi akkasuma san dhaabbata gartee Ameerikaan karaa gartee Latin America kana keessatti illee godhaa jirtu kana jechuudha kana ilaalchisee biitti inni haalaan qaadhime tan biyya Chaayinaadhaa yoo taatu inumaatu gartee Chaayinaan nu waliin ida'amtee akka dura deeminsaatti ollaa keenyaa fi biyyoottan biraatis walitti ida'anee guruppii takka garee teenya tana jaarrachuu qabnaa jedheetigaa odeessaa jira kanarratti akkuma yeroo gabaabduu dura isinii himaa ture Mohammad Jalabaaf Iraan bika bu'uudhaan ol'aanaa takka immoo envoy takka ergama mootummaa Iraan kan Chaayinaa irratti takka gartee waa'ee Chaayinaa irratti muudameeti jira jee amma dura isinii himeetiin ture dubagaa arraan tana akkanatti gartee haasawaa kana godhuun isaa waan haariyaa miti jechuun waanuma gartee duraanuu lafa jalatti itti hojjechaa jiran sani ammaan tana gara fuulduraatti gartee addunyaanis akka beektu jechuudhaaf as baasaa jira jedheetiin gartee isiniif addeessuu barbaadaa jechuudha.
Okay, itiyaan Sudan oduun takataniin isin himuu barbaadu dura dursoo oduu gartee keessachiin kukunneelatti dhiyaadha warreen dhufaa jirtan harka keessaniin taaptaap godhuun dhiisinaa koppii liinkii godhaa sheer godhaadha. Okay. Torban kana eega pirezidantiin Ameerikaadhaa marii Iiraanii wajjin godhuudhaaf hojjechaa jira jee isinii hime keessatti akkaataa Ameerikaa keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa rakkoo hamtuu keessa galaa jiru isinii himeetiin jira. Warreen gartee qabxiilee 4 adda addaa lafa kaa'ee akkaataa pirezidantiin Ameerikaadhaa marii tanarratti niis himoone maqaadhaas hamaa akka fudhatuu fi rakkoo hamtuu takka immoo lose situation keessa akka jiru isinii himeetiin ture. Warreen gartee waan san yaadatan yoo gartee mana keessa jiraatan taate mee mallattoo naa godhaa. Wanni akkana isiniin jiruuf eegaan gartee isinii hime booda arraan tana pirezidantiin Ameerikaadhaa Firaansitti haasawa bal'aa godheeti ture. Haasawa isaa san keessatti waanumaan ani isinii himaa ture san irra deebi'ee dubbachaa ture jechuudha. Dhugaan isiniin jaabeeqa. Ani ifin faarsuudhaaf miti garuu immoo niin harka gartee waan deemaa jiru. Barruulee adda addaa isiniin dubbisaa wanni deemaa jirtu karaa isin deemaa jirtu. Pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kana dhaabuu irratti lose situationii keessa jira isiniin jechaatiin ture. Warri dhageessan hogguu gartee gaamana kana hordoftan warri dhageessan barreessa yoo gaasirratti isin taane gara yuutuubiitiinis yoo dhageessan jechuudha. Okay? Uummanni waan bilaas jaalatu yeruma hundaa gartee iftihee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf rakkoon yeruma hundaa'u amma waan takka isinii uume dhugaan isinii beeka feetan fudhadhaa immoo feetan dhiisaa yoo gartee wanni tuni hin jirtu jettan hin jirtu naan jaa. Amma irra hedduun gartee ijoollee teenyaa Tigroota gartee Tigroota Itoophiyaa keessaa kana akka gartee wantaatti ilaalan akka fakkeenyaatti gartee durumanni keenya Amaara akkasiin ilaaluu ture. Amma immoo Tigroota ilaalan Tigroota gartee akka fakkeenyaatti akka gartee celebrity maarree jinnitti gartee akkasiin ilaalan. Dhiiroo wanni rakkoon akkanaa tuni eessarraa dhufte maaliif gartee namni kun if jibbee ummata biraa warra isaan hin jaalanne kana maaliif akkana jaalata? Amma wanni na dhiibde takka isaan beeka. Rakkoo ajaa'ibaati beeka. Tigree hin jaalatin asin jechuutu jiru. Tigree jaaladha. Garuu immoo kee dura jaaladhu. Laal. Kee dura jaaladha. Keetillee hin jaalatin mee dura dursoo if jaaladhu. Laal. Dura dursoo lubbuu teetana jaaladhu. Achi booda gartee Tigree feetu jaaladhu. Sila akkasii miti dhugaan dura dursoo if jaalachuudha. Achi booda kee jaalachuudha. Ummata kee jaalachuudha. Achi booda deemte amma Tigree Oromoo jaalattu ani hin agarre dhugaan isin jaabeeka. Yoo fakkeenyaaf gartee yeroo takka wallee Oromoodhaa taphatanii kana ijaan warreen san laayikumaa fi sheeriidhaaf waan biraatiif miti. Hogguu dhugaan dhufte immoo wanni isaan godhaa jiran Oromoo diiguu irratti hojjechaa jiran. Maaliif waan aangoon taatanii beekan. Isin hundinuu jala deddeemtanii gartee isaan kan akka wantaatti ilaaltan. Xiqqoo malee gartee maarree faloo maarree jinni akkasi wanni isin gootan. Maqaan girrisaa jedhamu kuni dhugumatti gartee maqaa qoramee gabbee. Ani taa'ee danda'a baga maqaa kana baaseen jaani dhugatti gartee mana hidhaa keessaa rabbii isaa baasu hedduu hojjete. Maqaa girrisaa kana qoree baasuu isaatiif. Wanni gartee nama dhibu keessa it's a psychological game. Wanni namni hedduun gartee odoo hin beekne Tigree it's a psychological game. Wanni gartee Tigreen isin irratti hojjette psychologiidhaan isin miitee jirti. Namni psychologiidhaan rakkoo keessa jiru tan lubbuu isaan beeku. Garuu immoo tan gartee isa dura filik jettu san eeggata. San jala cacaa.
Tanaafuu gartee dhugaarratti hundaa'aadha. Keessan jaaladha. Akka gartee jarri hasaanii jaalatutti keessan jaaladha. Waan bilaas hin jaalatina irratti hirmaadha. Taap godhaa fi jinni kana qofaami beeka. Mee chaanaala Oromoodha afaan Oromooti waan fedhe haa dabarsu dhaqaatii faaloo godhaaf subscribe godhaaf jala ta'aa dhageeffadhaa waan isaan dabarsaa jiran. Yoo isinii ta'e inni fudhattan yoo isiniin taane immoo dhiiftanii deemtan rakkoota akka illee hin qabu. Jabeeffachuun ammoo waa hunda caalti. Okay? Jabeeffachuun an chaanala kanaaf miti waniin isinitti himu jiru. Ani yoo gartee naami jooteen dhufa yoo naami jooteen dhufu garuu immoo barnoota gahaa gartee sammuu qulqulluudhaan akka feetetti boontee jiraachuudhaaf dursoo if jaalachuu danda'u qabda. Achi booda kee jaalatta achi booda gartee kan biraatillee yoo wanta gooteef rakkoota kallee hin qabu. Akkasitti gartee waa fudhadhaadhaan isin jechuu barbaada. Tolega akkuma gartee amma dura isin himaa ture sanitti pirezidantiin Ameerikaadha Donald Trump guyyaarraan tanaa haasawa bal'aa gaggeesseeti jira. Bikka gartee G7 Firaansitti jechuudha. Xumurri walgahii tanarratti qabxiilee garagaraa kaasee dursoo waliigaltee Iiraanii fi xiqqoof duubaan deebi'e. Wanni pirezidantiin godhaa jiru akkuma gartee haleellee isiniin jedhe marii Iiraanii fi Ameerikaa gidduutti amma gaggeeffamaa jirtu. Takka sanii lola Iiraan irra baname lamada ikonomii takkaa'u rakkoo ikonomiidhaa tan gartee addunyaa irratti taate tana ilaalchiseeti addunyaadhaaf ibsa godhaa jira. Yaada isaa kana gurgurachaa jira. Okay? Pirezidantiin Ameerikaatis dhugaa bar yaada isaa gurgurachuu qaba beeka. Akkanumatti gartee namni kun hundinuu ija guduunfadhaan na jala deemaan hin taatu. Yaada isaa gartee odoo maalii fi nu wajjin marii odoo hin godhin lola Iiraan irra bantan jaanii warreen Yurooppii kuni Ameerikaa jalaa boonaati turan kana gartee isin himaatiin ture baatii jahan dabarte tana keessatti. Akkasuma sanitti ummata Ameerikaatis yaada isaanii kana itti gurgurachuudha qaban. Yaada mootummaan Ameerikaadhaa irratti hojjetti jechuudha. Ameerikaa keessatti eenyutu yaada isaa kana Ameerikaa keessatti gurguraa jira itti aanaa pirezidantiidhaati. Guyyaa lameen dabre kana miidiyaalee Ameerikaadhaa kan inni irratti ol hin bahin hin jiru. Miidiyaa hunda irratti ol baheeti yaada pirezidantichaa kana gurguraa jira. Takkaawii yaada mootummaa isaanii. Pirezidantiin Ameerikaatis yaada kana gartee yaada qabxiilee sadeen inni isinii hime kana addunyaa irratti gartee gurgurachaa jira. Okay? Na dhageeffadhaadhaa wanni nuti lola kana gooneefis Iiraan yeroo gabaabduu keessatti nikulara jaarrattee nikulara saniin Izraa'el lafarraa dhabamsiisuu ni dandeessi jenneeti yaannee je takka san. Iiraan nikulara qabaachuu jaarrachuuf deemti Izraa'el haleeluuf deemti waan akkanaa tana yeroo biraatti raasoin. Garuu immoo yaanni isaa tokko sani. Silaa nuti daddabnee Iiraan haleeluu baanne Iiraan Izraa'el lafarraa dhabamsiiftii je. Okay? Mootummaan teenya dhabamina gartee uummata Izraa'el kanaas akka hin taanee fi naannoon jiddu galeessa bahaa kuni akka rakkoo hamtuu keessa hin galleef jecha lola Iiraan irra bannee je. Akkasuma sanitti yeroo kana goonu warreen ollaa Iiraan akka jiranitti biyyoottan Arabaa kunis nu deeggaraniitii je. Okay? Nu deeggaraniis nu deeggaruu baataniis akka nuti eerpoortii isaanii lafa isaaniitti irraa kaanee Iiraan haleellu nu dhoorkuu hin danda'anii je pirezidantiin. Dhugaa haasawaa jira beeka. Ani isiniifin himaami. Pirezidantiin Ameerikaadhaa hogguu haasa'u waan takka takkatti haa hijibu malee waan inni dhugaa haasa'us irraa fudhadha. Okay? Itti aansuudhaan biyyoottan ollaadhaa maqaa dhadha'uudhaan keessaafuu biitti akka United Arab Emirates yeroo hedduu lola kanarratti hirmaattee Iiraan haalaani boombii irra darbaa turte jeeti pirezidantiin dubbatee jechuudha. San qofatti hin dhaabban. Lola kana keessatti biyyoottan Yurooppiidhaa nu gargaaraa jennaan ni boonanii je. Akkasuma sanitti eega gartee nuti lola kana injifanne booda hayyee ammaan tana nutis dooniilee waraanaatii fi markaboota lolaa gurguddaa karaa sanii ergina ja'anii. Nuti immoo yeroo sanitti gartee amma booda gargaarsa keessan hin barbaannu jenneeniiti isaan jalaa boonnee je. Amma gaa yeroo yoo yaadattan gidduu gartee lolli kun deemaa jiru pirezidantiin Ameerikaadhaa hammam takka akka warri Yurooppii kanatti aaree isaan kana hunda arrabsaa ture isinii himaatiin ture jechuudha. Okay? Deebi'ee gaa
biyyoottan Arabaa kuni akka jiranitti lola kana ammaan tana eega lolli dhaabbate booda hundi isaanii kun dhufaniiti nagalatoonfachaa jiranii baga lola kana dhaabdee naan jechaa jiranii. Biyyoottan akka Qataarii fi United Arab Emirates, Egyptii warreen biraatis biyya Hindiitiinis isaan kana hundaanuu gattaa'ee marii godheetiin jira. Marii tana keessatti hundi isaanii akka nuti lola kana dhaabuu irratti gartee gammachuu qaban natti himanii jiranii jira. Biyyoottan Yuuroopiitilleen haalaan nagalatoonfachaa jiranii waan ani gartee lola kana dhaabsisee fi kana keessatti marii nuti gaggeessinetti lolli kuni Iraan qofa odoon taane Iraanii fi Libanaanis as keessa jiranii jeeti dubbatee jira. Itti aansuudhaan mootummaan Israa'elis waan nama tokko nama lama ajjeesuudhaaf jecha biildingiilee gurguddoo hunda lafarraa diiduuf lafa san guututti gartee magaalaa bikka gartee uummanni jiraatu guututti gartee lafarraa balleessuu barbaaduuf naan gallee jira. Nuti gartee waan akkanaa kana hin barbaannu. Iraan ammoo kanarra abshaala ta'uu qabdi takkaa'u ismaartii ta'uu qabdi Israa'el. Kanarra gartee ismaartii ta'uu qabdi. Okay? Sammuun isaanii dhugatti gartee yoo ummata waa yaadu taate akkanumatti gartee biildingiilee gurguddoo hin dhaawanii jeeti Israa'el arrabsaa ture. Dhugaan isiniin jaa namni biildingii guutuu gartee nam tokko ajjeesuuf jecha biildingii guutuu balleessu diigu. Nama stupidiidha jeeti gartee achi dhaabbatee dubbate pirezidaantiin Ameerikaadha. Okay? Jibbitanis xiqqoo gartee kireedita hannaafi maaliif wanni gartee achitti dubbachaa jiru waanuma dhugaadhaati beeka. Libanaan tana akkaataa warri Israa'el itti diigaa jiran akkuma gartee Falastiin Gaazaa fi West Bank keessatti godhaa jiran kana jechuudha. Okay? Xiqqoo malee gartee bar magaalota meeqa akka gartee uummata kan jirretti dirree diriirtutti deebisaa jira. Okay? Dhugaadha dubbachaa jira pirezidaantiin hin dho'isine. Ammaasis gaa wanni takkataniin isinii hime pirezidaantiin Ameerikaadhaa lola kana dhaabuu isaarratti lose situationii keessa jiraataniin isiniin geessan ifiifillee reefuun tana qabxii adda addaa keessa gaddeebi'eeti dubbatee jira jechuudha. Inumaatu jaa pirezidaantiin miidiyaaleedhaa fi gareeleen adda addaa ta biyya teenya keessa jiran ta Ameerikaa keessa jiran baana yeroo nani lola kana eegalu akka malee na jaalataniiti na cinaa dhaabbatanii harka naa dha'uu turanii warreen na faarsaa ture isaanii jaa eenyu jechaa jira gareen isinii himaa ture san. Okay? As deebi'ee jaarra eegaan ani marii gartee Iraanii wajjin marii teenya goonee lola dhaabne booda warri na arrabsaa jiruu fi warreen gartee lola kana balaaleeffachaa jiru warruma dheengadda na faaranii jarreen kun akka jirutti ifii isaaniitiif stupidiidha warra gartee waa hojjechuun beekne warra waa yaaduun beekne warra gartee akkas jeeti jara kana hunda arrabsaa jira pirezidaantiin Ameerikaadha. Tanaas jaalachuu qabdan. Ana obboleessa keessan dura irratti isin himeetiin jira. Amma duraan isin himee jira. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa yeroo ammaan tanaa keessatti lola kana dhaabuu baatus isin galtee isaaf rakkoo hamtuudhaan jechaa ture. Maaliif warreen lola kana barbaadan warreen biyya takka deeggaranii warra biyya tana deeggaranii miti warra Ameerikaa deeggaruu miti. Warra gartee biyya taan san deeggaraniitu lolli kuni jabaatee akka itti fufuu barbaadan. Akkasuma sanitti Iraan tuni guututti akka diigamtu barbaadan. Okay? Isaaniitu gartee lolaa san akka malee pirezidaantii Ameerikaadhaa faarsaa turan. Okay? Deebi'anii gaarraan tana hogguu gartee lolli kuni dhaabbatee mariin tuni gaggeeffamu taate lola haaretti gara miidiyaatiin itti kaasaniiti jiran amma. Lolli ammaan tana itti kaasaa jiran qabxiileen marii tuni guututti gartee waan gadi hin bahiniif jecha akka odeeffannoodhaatiin waan akkanaatu gabbee waan akkasiitu gabbee pirezidaantiin Iraaniif doolaara biiliyoona 300 kan nuu deema pirezidaantiin Iraaniif waan akkanaa godhuu deema waan akkanaa kana jedhaniiti akka gartee uummanni pirezidaantiitti garagalu ifiifis maqaa isaa balleessanii gartee waan inni gaa hin godhin takka akka inni godhetti gartee irraa odeessaatii jiran. Nuti gama keenyaan godhee fi godhuu dhabuusaa wanni irraa beeknu takkallee nu hin jirtu. Maaliif qabiileen gartee guututti wanni isaan irra mari'achaa jiran gadi hin baane. Akka yaadaatti namayyuu tilmaamuu ni danda'a, ni danda'a. Garuu immoo
ammallee gartee gara lachuuti raa'u wanni isaan itti walii galan hogguu gabbaate silaa'u gartee yaada irra kannachuun naman dhibu. Ammaan tana garuu immoo propagaandaa hamtuutu gara lachuuti raa'u olii gaddeemaa jira. Kana keessatti mootummaa pirezidantii ni gaafatan gaaffiilee gartee lola kana kaaftee Hormuz duraanis bana ture amma gartee lolaati kaafnaan cufaa ta'e amma saareetti gartee siitu ono ammaan tana eegal lolli dhaabbate booda banamuuf deema. Injifannoon ati asirra harkatte maalii jedhanii ni gaafatan. Dhugumatti gartee injifannoon nuti harkanne mootummaa Iraan waraanaan meeshaalee waraana isaanii hedduu duraa barbadeessineeti jirra. Amma asis biyya isaanii duraa diineeti jirra. Kana qofallee odoon taane bulchoota gartee biyyattiidhaa marsaa duraa warra jiru akka jirutti finnee jirra. Marsaa lamadaatis warra jiru akka jirutti finneeti jirra. Warreen amma biyya bulchaa jiru warra marsaa sadaffaa irra jiranii. Jarreen kuni uummata gaggaarii fakkaatanii. Jara kanaa wajjin haasawinee gartee waan nuti barbaannuu fi waan isaan barbaadan irratti hojjechuudhaaf qophiidha. Inumaatu warreen ammaan tana gartee biyya bulchaa jiru kuni warreen gartee haalaan ismaartiidha. Uummata abshaalootaa wajjin haasawuun naman dhibuu je'eeti pirezidantiin isaan faarsee haasawu jechuudha. Kana keessatti inumaatu naannoon jiddu galeessa bahaa akka gartee duraanii sanirra haala jijjiiramaa keessa akka jiru namayyuu hubachuudha qaba. Nagee ammaasis biyyoottan Yuroopiidhaatiifis buufneeti jirra. Gaaza biyya Iraan kana keessaa bahu takka gartee naannoo san keessaa bahu dhibbeentaan 50 biyya Chaayinaati dhaqa. Kanarratti Chaayinaa Xi Jinping gartee saayibaqiyyaa isaafillee gartee waan gaarii hojjenneeti jirra jeeti gaa pirezidantii waa hedduu haasawee jira jechuudha. Dubbiin gaa yaada kanaa achitti hin dhaabbanne pirezidantiin itti da'uudhaan marii ammaan tana gaggeessaa jiran kana ilaalchisee maallaqa gartee gurguddaa kan biitii Iraan ni harkatti jaanii odeessaa jiran kuni Ameerikaa irraa himitii ka dhufu. Akka inni jechaa jirutti horiin gartee Iraaniin kennamu maallaqa isaanii kan amma uggurrii jala jiru kan takkaa gartee duraa qabamee jiru kanaatu karaa baankilee adda addaatiin gadhiifamuu fi ta'a jechaa jira. San qofallee odoon taane maallaqni ida'annoodhaan yoo xiqqaate doolaara biliyoona 300 ka ga'u biyyootan Arabaatirraa gara Iraan gannaqamuudhaaf ta'a jeeti dubbachaa jira. Kana keessatti gaa biyyootan Arabaa kuni yoo gaa torbaanuma kana keessatti yoo ilaaltan akkumaan isin himaa ture United Arab Emirates mataan isiitu toora gartee doolaara biliyoona 25 olii gara Iraan dabarsaati jirti. Akkasuma sanitti Qataaris maallaqa guddaa karaa san dabarsaa jiran. Horiileen kun hundinuu gartee cinaan ka isaaniiti cinaan ammoo gubboodha. Okay, dhugaa dubbachuudhaaf. Keessaafuu gartee biitii ka United Arab Emirates horii gurguddaadha dabarsuudhaaf ta'an. Kana keessatti ilaala fakkeenyumaan isinii hima. Revenuun takkaa gartee galiin biyya Qataar qoftiin kan gaazaa fi waan adda addaatirraa argamu yoo xiqqaate toora gartee doolaara biliyoona 300 oliiti amatatti. Galiin biyya United Arab Emirates kan gaazaa fi waan adda addaatirraa argamu hogguna kana isiniin jedhu turizimiis ni taha daldala gartee poortiidha gaaza waa hedduudha qaban warri United Arab Emirates kun. Isaan mataan isaaniitu doolaara biliyoona 600 oli kan amatatti argatan. Okay? Amatatti revenuun isaanii jechuudha. Dubagaa biliyoona 600 kana amatatti dhabuu sirra wayyaadamu. Biliyoona 100 gartee Iraaniif kafaluutu sirra wayyaa akka gartee nageenyi bu'u. Kana gartee madaaluudha qabdan. Biitii United Arab Emirates Qatar akkanumatti gartee ikoonomiin isaanii akka duwwaa deebitu hin barbaadan. Kafalliin kafalamuu qabu Iraaniif amma qofa odoon taane fuuldurallee kafalamuudhaaf ta'a. Garuu immoo jarreen kunis gartee biyyittii isaanii akka gartee jiraattu barbaadan akka sarvaayiv taatu barbaadan. Okay? Kana gartee akkasitti hubadhaadhaan isin jaa. Duba gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa qabxiilee biraatis hedduudha gartee irraa dubbate keessaafuu hogguu miidiyaaleen gaaffii fi deebii godhan. Waa'ee gartee hariiroo biyya Iraanii fi biyya Israa'elii fi Ameerikaa jidduu irratti illee waan takka dubbateeti jira. Kana keessatti gabaabinatti nuu fi Israa'el yeroo lola kana eegallu yaada tokko karoora tokko qabaachaa turre. Lolli kun eega oowwee booda karoorri keenya gartee
adda bahuu eegalee takkaa'u yaada adda addaa qabaachuu eegallee wanni isaan barbaadanii fi wanni nuti barbaannu adda addaa ji'eeti gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa yaada isaa ifa godhee jira jechuudha. Dubbiin gaa achitti hin dhaabbanne pirezidantiin yaadota biraa kana keessatti inumaatu gartee daddabnee yoo Iiraan hojii walii gallu taate gaariidha. Yoommoo Iiraan waan nuti irra mari'anne kana galmaan hin geenye taate boombiin teenya fagoon jirtu haareetti gartee boombii irra darbuudhaaf qophiidha jechuudhaani yaada isaa kana itti idee dubbatee jechuudha. Dubagaa qabxiileen gartee ammaan tana isinii himaa jiru kuni dhugatti waan hedduu nama ajaa'ibsiisu keessaa maaliif mootummaan Iiraan akkaataa isaan irratti hojjechaa turan san keessaafuu gara gartee dippiloomaasiitiin gara politikaatiin waa hedduudha wanni isaan lafa jalatti hojjechaa turan. Akka gartee ammaan tana oduun bahaa jirtutti jidduu lolaa kan lolli irra deemaa jiru kana warreen ministeeronni gartee ministeerri hajaa alaatii fi warreen biraatis naannoo sanii fi biyyoottan biraatii wajjin marii jajjabduudha lafa jalatti gaggeessaa turanii. Kanaafuu gartee akka ammaan tana Iiraan hin miidhamne irratti warreen gartee dura deeminsan beekamtii gurguddoo argachuu silaa qabu akka gartee ministeera hajaa alaa Abbaas Aragaachiifaadha. Yaani gaa warreen yaada isaanii gartee dhiheessaa jiran ni dubbatanii jechuudha.